Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbii keessatti akkaataa kamiin slaayidii keenya automaatikaalii animeet gochuu akka dandeenyuu fi akkaataa kamiin fuutarii fi slaayid nambarii itti galchuu akka dandeenyu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa irraa keessatti immoo akkaataa kamiin slaayidoota keenya baay'ina isaanii salphaatti hubachuu dandeenya kan jedhuu fi akkaataa kamiin slaayidii qopheeffanne piriintii godhachuu barbaannu ta'e piriintii gochuu dandeenya kan jedhu piriintii goone barattoota keenyaaf isa ta'u hirmaattota pirezenteeshinii keenyaaf akkaataa kamiin kennuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf namoonni fuula yuutuubii kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka eegaltan jecha kan miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan waan ani asirraa dabarsu akka hiriyoota keessan ga'u godhaan jedha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenya irratti gaafa dabarru slaayidii akkasii qopheeffanneerra. Slaayidii kana tariitii baay'ina isaa salphaatti hubachuudhaaf maal goona jechuudha. Slaayid soortii kan jettu kun tariitii yoo ajjiftu ta'e taabii kana keessan jirta yoo ta'e eessa dhuftu jechuudha. Hoomii insertii kana keessa jiraachuu danda'a yeroo jalqaba galtanii taabiin keessanii eessa dhuftu jechuudha. Achi keessaa baatanii view kan jedhu kana dhuftu jechuudha. View kan jedhu kana dhuftaniitu amma normal view irra jira. Slaayidiin kun normal view irra jira. Garuu maal barbaanna jechuudha. Slaayidii meeqa qabna kan jedhu salphaatti hubachuudhaan maal goona jechuudha. Slaayid soorter kan jettu kanarratti kilik goona. Asirratti gaafa kilik goonu bifa kanaan slaayidii keenya giriidiidhaan nu laqa jechuudha. Giriidiidhaan nu laqa salphaatti hubachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan amma fakkeenyaaf asumarraati slaayidii meeqa qabna jechuudha. 16 tartiibaan nu kaa'eera jechuudha. Slaayid nambariidhaan isin beekna baay'ee normaal irra yeroo jirusi slaayid nambarii sila galchineerra dursa galchineerra waan ta'eef kutaa darbii keessatti galchineerra waan ta'eef maal ta'a jechuudha. Ilaalaa deemu gaafa akkasii gadi buunu slaayid nambarii keenya nutti agarsiisaa jira deemaa jechuudha. Amma 7 irra jira kuni bifa kanaan nutti agarsiisaa deema. Garuu immoo karaa gabaabaa ta'een fuula tokkoon akka kanaan giriidiidhaan yeroo nu naqu slaayidii meeqa akka qabnu salphaatti hubachuu dandeenya jechuudha. Erga slaayidoota keenya bifa kanaan hubanne booda dookimentii kana piriintii gochuudhaaf peejii meeqa nu barbaachisaa, waraqaa peejii meeqa nu barbaachisaa kan jedhu murteessuun nutti salphata jechuudha. 16 qabna. Slaayidii 4 iddoo tokko irratti baasuu barbaanna yoo ta'e waraqaa fuula meeqa nu barbaachisa jechuudha. Waraqaa fuula 4 qofa nu barbaachisa jechuudha. Waraqaa fuula 4 qofa. Yoo 100 qabna ta'e 400 biraati. Slaayidii tokko irratti 4 baaftoo ta'e peejii tokko irratti slaayidii 4 baaftoo ta'e 400 gaafartan waraqaa meeqa akkasiin barbaachisu salphaadhumatti asirraatii argachuu dandeessu jechuudha. Erga kana goonee booda yoo barbaadanii normaalis kottaa asirratti ta'a rakkinaan qabu piriintii dhufnaa jechuudha. Piriintii dhufnee piriintii gaafannu maal nuu kenna jechuudha. Oopshinii kana nuu kenna. Oopshinii kana gaafanii nuu kennu maal goona? Kaarentii slaayidii qofaa barbaannu ta'e kaarentii isa kanan beektu boordii irratti hin beektu waan ta'eef slaayidii meeqa barbaadde slaayidii piriintii gochuu barbaadde as keessa naqattu peejii isaa jechuudha. Slaayidii isaa jechuudha. Slaayid 3, 5 barbaaddu ta'e slaayid 10 barbaaddu ta'e 11 kan barbaaddan keessa gaafa asirra tarreessitanii slaayidii sana qofaa piriintii ni godha jechuudha. Amma isa kanatti kan isin agarsiisuu barbaade maalidha? Isa kana jechuudha. Slaayid per page kan jettu kun. Slaayid per page kan jettu kuni peejii tokko irratti slaayidii meeqa akkasiin piriintii gootanii isinitti himti jechuudha. Kanaaf amma asirraatii normaalii slaayidii 4 jira. Yoo 6 piriintii gochuu barbaaddu ta'e laa kun piriiviyuu isaa bifa kanaan kaa'eetu slaayidiin 6 fuula tokko irratti ba'aa jiraatanii jedha. Yoo 2 barbaaddu ta'e slaayidiin 2 fuula tokko irratti ba'aa jiraata. Yeroo baay'ee normaalii slaayidiin piriintii yeroo goonu 4 hin ba'an. 4 giddu galeessa bareedaadhaaf dubbisuudhaafis 6 baay'ee shifatti. 2 waraqaa keessaa jechuudha. Kanaaf slaayidii 4
silaayidii 4 peejii tokko irratti baasuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Isaa booda ishee kana iskeetuu fiid peepper isheetu kana kiliik goona. Sanaa booda gaafa piriintii godhannu silaayidii 4 iddoo tokko irratti nu maxxansee nu baasa jechuudha. Bifa kanaan silaayidii erga qopheeffannee booda piriintii godhachuu dandeenya jechuudha. Tariitii dhuftanii preview isaa ilaalaa yoo barbaaddanidha. Preview isaa kana fakkaata. Silaayidii kun dubbifama salphaadhumatti. Kanaas bifa kanaan piriintii godhachuu dandeessu jechuudha. Yeroo isin piriintii jettanii by the way kana isinii fida. Egaa vertikaalii moo horizontaalii moo maal kan jedhu kuni inni kun egaa isintu murteessa. 1 2 asii gadi 3 4 irraa asii gadi yoo jettu ta'e dalga silaayidiin 1 silaayidiin 2 dalga ta'u ta'e dalga gootu silaayidiin 1 silaayidiin 2 asii gadi ta'u ta'e asii gadi yoo gochuu barbaadan vertikaalii kana select gootu isintu murteessa sana. Fakkeenyaaf gaafa kana kiliik gootanii 1 2 3 4 jedha continuous jechuudha. Continuous bifa kanaan ka'a. Yeroo isa kana tuqaasan immoo asii gadi 1 2 3 4 jedhee ka'a. Inni isintu murteessa jechuudha. Bifa kanaan silaayidoota keenya piriintii godhannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Barnoota keenya irraa asuma irratti yoo gabaabse gaariidha. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan osoo subscribe godhin hin bayinaa isin jecha. Kanneen miseensa taatanis hiriyoota keessanii qoodudha. Akka qaqqabummaan isaa hunda keessan ga'u jecha hamma kutaa itti aanu wal agaruutti horaa bulaa nagaan naa tura.